Roozaan dhaamsa akkamii obboleeyyan keenyaa abbaa manaa ishee wajjin dhaamsa akkamii ijoollee keenya dhaamtee Roozaan maal dhaamtee dhaamsa isiin dabarfatte maa inni kan jedhu waliin ilaalachuudha. Roozaan gammachuun isii gammachuu keenyaa gammachuu kee guddaa ati gammadde nuti isii gammanne jira obboleettii teenya qaalii teenya dhugaata bakka gammaddee bakka rabbiin si gammachiise haadha mootiyyuu viidiyoon ani isin qabadhee dhufe akkuma beekamutti. Waa'ee Roozaa irratti maal dubbachuu dhuftee maal odeessuu dhuftee namoonni tokko immoo nama qeequudhaan namoonni tokko immoo maal jechuudhaan obboleeyyan kiyyaa hedduu takkeetti gammachuun baay'ee tokko gammadee akka mataa kooti sababni isaallee waa mucaa kana ni jaalladhaa ni kabaja. Dhaamsi isiin dhaamtee namoota keenya keessattuu shamarran dhaamsa guddaa akkasuma abbaan manaa isillee dhaamsa guddaan dabarsan dhaamsa ciccimoo ijoollee shamarran biyya Arabaa jiranii biyya keessa jiran biyyoota Faranjii keessa jiran hundumaafuu barumsataa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma beekamutti viidiyoo keenya ilaana guddistanii hanga ammaatiitti laayik gootan sheer gootan subscribe gootan isin nagitan hedduu takkanaa galatooma baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Roozaaf abbaan manaa Roozaa dhaamsi ijoollee keenya dhaaman akkasuma tokko gara haasaan tariin itti duratti ammallee mee subscribe gochuu fi yaada keessan barreessuun hedduma takki isin galateeffadha galata guddaa na biraa qabdu. Isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyyaa gorsi isaan nu gorsanii ijoollee keenyaa mana namaa dalagan akkasuma biyya keessas akkasuma namoota biyya alaa jiraniifis barumsa ta'a jechuudha. Nuti gara haasaa keenyatti yeroo dabarrutti as keessatti maal hubachuu qabna maal nu barachuu qabna dogongorri shamarran keenya biyyoota namaa keessa taa'anii dalagan hedduudha jechuudha. Yoo dhugaa rabbii dubbannetti waan baay'eedha jechuudha. Waan baay'ee balleessaa jirtu, waan baay'ee godhaa jirra, waan baay'ee nurraa mul'ataa jira, waan hin taane maaliif kun hunduyyuu kan inni dhufuun jarjarri keenyaa fi hubachuu dhabuu fi teennee yaaduu dhabuu, jaalala duuka fiiguu, obsa qabaachuu dhabuu. Sabri isa jedhamu yaani obsiin jiraamete obsame kan jedhamu otoo isa qabaanne qilleensa irra baanu qabeenya keenya bittinnaa'u taqabannu harka irratti obsaan namoota hedduu gaafii jaalalaa si gaafachuu danda'a. Garuu immoo kasitti dhiyaachuu danda'u kasi fuudhuu namoota hedduu san keessa nama tokko yookiin lama jechuudha. Sababa kanaan nuti mootiyyuu wanni nuti godhuu qabnu gaafii namni hundi jaalalaa si gaafatee fi miti kaati nama jaalattu miti. Akkasuma wanti tokko yookiin immoo yoo nama tokko jaalattee dhabde nama saniif duuka qalbii keetiin buutee onnee kee cabsitee deebitee morka nama sanii ammallee kan biraa jaalattee gara hedduutti jira miti rakkoo kanaatu nama mul'ata. Asirratti wanti nuti waliin barachuu barbaannu obsa jechuudha. Waa hunduma keessatti heeruudhaaf heeruma qofa keessatti miti. Hojii kee keessatti akkasuma immoo deemsa kee keessatti yaani waan hundi guutuu keessatti haasaa kee keessatti uf eeggachuu maal dubbadha jechuu maal dubbii tokko gaafa namni wayiinsi tuqe nama sanii daftee dubbii deebisuunuyyuu ufitti obsita namni tokko waa sirraa baasuudhaaf haasaan taane siin haasaa jechuudha. Haasaatiin taane namni yoo jibba kee qabaate akka haasaa hin jiraa miti riqaasa jedhamu kan isuma sanu namni waan siin jedhe san waanuma namni siin jedhu sanu ati obsitee keessa kee kaatuu qabda. Maaliif ree yoo obsitee hin jenne mootuyyuu ati kalas ni jiraa miti waan hin taane keessa tartaa jechuudha. Carraa mucattiin kun argattee carraa gaariidha jechuudha. Carraa biyya ambaa argattee Roozaan dhugumatti carraa biyya ambaa argachuu irratti bakka waan nama gammachiisu. Carraa biyya ambaa argachuun abbaa manaa isii biyyoota alaa keessa jiraachuun carraa bareedaadha. Jireenyi yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessa jiraachuun ni beektan hamma inni ulfaatu hamma inni baqqaa yaani ati ofii keetiin ni jiraatta firii taate ilmaan keetiif garuu ni ulfaata. Biyya Faranjii keessatti namni waraqaa eenyummaa qabu ilmaan isaa seeraan barsiifata seeraan qaraasifata bakka kam naamusaan jechuudha. Biyya keessatti haalli jiruu hin agartan jechuudha. Haalli jiruutti jiru haalli qilleensi yeroo kamuu Itoophiyaan biyyi Itoophiyaa jedhamtu yeroo kamuu otoo qilleensa gahaa qabdu odoo dachee bareedaa qabdu garuu immoo arabaafannaan qabdu. Arabaafannaa akkasuma namni isillee haraan baafatu yeroo kamuu namni isillee haraan baafatu na argitanii miti ni deema agiree isin beeku ni lola bara beemee meema laala namni maaliif biyya ambaa kanatti dhuma namni maaliif karaa baharaa kanaan deemee dhuma sababbiin isallee ilmi namaa kun jireenya biyya keenyaa san jibbeetiin tariinas beekiyyaa baasuu danda'a
tarii yookiin biyya sanitti jiraadhee ofis jijjiiree maatii keessa jiruu danda'a kan jedhu biyya sanarraa fottogee biyya biraa deema jechuudha. Sababa kan odoo biyyi keenya sun biyya dimookiraasii qabdu taate garuu dachee ni qabdi. Qabeenya ni qabdi dhugumatti itti fayyadamuu dhabuu fi yookiin immoo mootummaa dhudhootinitti biyyi keenya san keessa biyyi lolli keessa jirtu bakka biyyi lolli keessa jirtu nageenyi hin jiru. Nageenyi uummataa hin jiru jechuudha. Mi'a amma laala. Asiyyoo ba'i ammallee asumaan dhufa. Asiyyoo hiikami. Mootummaan kunillee akka tokko ta'an gara na nyaataa jiraayyuu gara keessa. Jaruma gara galamaa jechuudha. Asumaan dhufa. Ishimee kam ta'a? Barbii keenya suni maaltu dimookiraasii isii dhoogge maatu biyya guddachuu isii dhoogge isin galee waliigalteen hin jirtu. Sabaaf sablamoota meeqatu achi keessa jira. Kun Tigiree, Amaaraa, Oromoo, Walaayitaa, Sidaamaa, Biyyoo, Jinnii, Jaan eessatti uummanni waliigalee biyyi isaa san dimookiraasii kun mootummaa immoo nama dhugaa mootummaa ture argaa jira. Ka dur caala. Sababni isaallee maaliif nama argaa jira. Namni akkamitti akka deemaa jiru. Kun yoo hin ijaarra jedhe kun garasiin malee kun ba'an dhugaa Abiyyi amma argeeyyu. Dhuguma Abiyyi alhamdulillah Joowar Muhammad baga mootummaan ta'e. Sababni isaallee maaliif wallahi namni waliin galu. Joowar Muhammad illee odoo aangoo ka qabatu taate waliin galu. Kana maaliif kaase amma deemee garanatti maaliif dhufe nuti waa hunduma keessatti waa'ee bultii ijaaran tarraa dhufne jechuudha. Bultiin akkamitti yaane bultiirraa obsarraa kaaneetiniin gara gama roosatti irra kaanee yaane haasaa kana keessa seene malee waa'ee dhimma siyaasaa keessaan dhimma hin qabu. Rabbiin biyya keenya biyya nagaa nu haa taasisu. Kanaaf isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Waa'ee dhimma kanaa kanarratti kun dhimma dhuunfaa keenyaa kanarratti yeroo haasofnuutu keessattuu shamarran irratti waa jarjarurraa waa obsuutu caalaa. Waa dafnee balleessurraa waa obsinee yoo goonetu caalaa. Guyyaa eeggate jechuudha. Fakkeenyaaf jarjartee odoo walitti hin seene wanti rabbiin sii katabe guyyaa eeggatti. Guyyaa isaa waan sii katabe sana abadan hin hambisu jechuudha rabbiin. Kanaaf waa hunda keessatti obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaa. Gorsa obboleettiin teenya nu gorsiilleetillee jarjartee yoo suuta deeman suuta qoreen nama waraanti jedha Oromoo yeroo mormaa dhugaadha bira Oromoon tun barbaa laaltu malee maaytu. Fakkeenyaaf amma yoo fudhanne yoo suuta deemte suutuma si waraanti gaafa jarjartee deemte jarjartee ka deemtu ta'e qoreen sun akkuma jirtuun sitti saabattee jechuudha. Gaafa suuta si waraanti. Kanaafuyyuu waa hunduma keessattuu waan goon hunda keessattuu obsii wanni nu barbaachisu suuta godhachuu fi obsaan eeggachuu wanni hin darbine hin jiru hin darba. Rakkoo gama jaalalaatiin ta'ee rakkoo gama qabeenyatiin ta'ee rakkoo gara daldalaatiin ta'ee rakkoo gara biraat miidiyaatiin ta'ee waa hunduma keessatti obsa qabaadha. Isinin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Viidiyoo kee har'aa isinitti dheeressu viidiyoo kee har'aa irratti kanuma isinin jechuu barbaada. Rozammoo horaa bulaa dagaaga akkuma ati jetti hawwitiin dhabini inshallah akka kiyya biyyee nama argu rabbiin si haa taasisu. Abbaa manaa keetillee gara biyyaatti rabbiin nagaan si haa fidu. Cini keessanillee cidha akka ajaa'ibaatitti abdiin isin eegaa jirra isinirrallee inshallah cini keessan cidha gammachuu isin rabbi haa taasisu. Nutillee qophoofne jira isinitti irree jechuu fi ashoo jechuu jechuudha. Kanaaf kan isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Rabbiin bifa sin bareechini aqli si haa bareechuu namummaa si haa kennu mooyaa kee si haa kennu beekumsa si haa kennu. Inni caalaan bareedumsa odoo hin taane beekumsa dandeettii sammuu isaatii fi haalaa fi amala isaatii fi dalaguu isaatii isin jechuu barbaada. Rozaa horaa bulaa namoonni gaafii barbaadan namoonni gaafii yookiin yaada qabaatan yaada keessan san nu barreessuu dandeettani. Namoonni qeeqa qabaatan qeeqa keessan illee nu barreessuu dandeettani. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa, yaada keessan naaf godhaa. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Baay baay.